waaqayyo lafa kanatti maal isiniif hojjete? Waaqayyo lafa kanarratti mucaa kana dhukkubee guyyaa 3 afaan ishee hidhamee gadda gaafa kamisaa addana dhumnee kadhatanii mucaan kun asitti afaan ishee naa hiikame yoo burcuqqoo argite malee bishaanii akkatti dandeesse harki ishee afaan ittiin jedhu yoo burcuqqoo argite bicha jetti malee isaa booda immoo hin dadhabde isuma hiixattu sanayyuu harki ishee lawwaa ta'ee ijji ishee iddoo dhaabate ilkaan ishee wajjiniin mana kiimiitti Kalesa kaste dubbachaa jirti. Natti miteetta akka afaan ishee Like. ayii qabdu. Ayii lafaan kee. Ayii lafatti. Laasa kitaabdaayi laasa pandaya. Raduukaan nawii dhibi jedhade. Eewu maqaan kee. Eewudha maqaan ishee. Gaaddisee amma afaan kun haa hiikamu. Koi afaan kee bana afaan kee. Dalaasee pendawii taanaa bana afaan kee mayyuu. Eega gooftaa gosa dhangala'e. Bageetaa Yesuus. La velas ampirindawii jedhadha. Ishi dubbadhu amma. Eewu maqaan kee. Eewu maqaan kee. Eewu maqaan kee. Galata namni kennu jira. Dakika berapa sakit, boy? Macam mana cina kita? Lagi kabar Yesus, cikit satu, lagi kita Dewi. Har'a Waaqayyo maatii kana hiika. Ameen. Maatiin intala kanaa Waaqayyo har'a hiika. Ameen. Jaartii kanatti naa qayyee maaliidhaan dhimma? Kottu meesuri. Koi. Isinii warri galu galata qabduuyi. Eewutti akka raasuu hin beeku. Namni har'aas dhufte maatii keetu manaa hiikama. Sadarkaa mee ammayyuu ameen. Nan naqaqee isaanii. Sana keessatti hidhaa waggaa torba har'a guuteera. Sadarkaa galteen tuutarkai qaluuba. Mee iyyaatiin irraa citeera yana dabala. Aloota kan nyaatu obbeetti kan kutu har'a harka keettaa cita. Yeroo iddoo kana dhuftee afaan ishee sin dubbatu harki ishee sin hojjechuun waan tokko hin dandeessu mana kiimii kamisee geedootitu wal dhaanaa jiru achitti ilkaan ishee wal bira darbee harki ishee lawwaasee ammasuun deebisee daalira kan keenyaatti tol dawwaladhe namoonni fidanii adaree gara adareetti barcumaan baatanii naa fidan shaarbiidhaan shaashiidhaan barcumatti hidhanii naa fidan kisee naa fidanii mootorri ittee naa fuutee nama 3,750 mootora yaafisee addunatti nafa fidanii naa kaa'an. Giseen dhufee anuun arguu anuun biraan hafee mootorri nuu hanqatee ani biraan hafee eegasii booda turree giseen dhufu mucaan kun obbolaa ishee lamaan gidduu teesse. Ishii yaa Waaqayyo akka beektu naa godhikaa jedheen dhiisee addanaa gisee kadhatamuu fi mucaanii afaan ishee hiikame aarsaa kanarratti. Yaa Waaqayyo si haa galatu jedhee galanni siif haa ta'u jedhee hamma yoonaatti mucaa kanaa dhaabadheen Waaqayyoon kadhadhee gidduu kanaa as danuman jira. Gaddoo aarsaa kanarratti Waaqayyoon kadhatanii fi afaan isheen dubbatti. Afaan ishee isaan warra kadhatee gubbaarratti na waamsisan. Afaan ishee hiikame
Dhibeetiin qabdu naasuu dhumaanii naasuu wayiitiin qabamte oluma taaltee ani obboleessa koo fi abbaa koo biraa hin hafu jettee alumatti namatu wal lollee jennaanii oluma taaltee mucaan kun isuma irratti qabamte malee dhibee waa tokko hin qabdu. Amma ergasii dubbachuu dandeessi. Amma gidduu kana mee warri kana dhageessan isa hidhaa hiikuu kanaaf Waaqayyoon galateeffadha. Waa dubbattu qabdaa mucayyoo. Nan dubbadha. Ani yeroo lafaa kanarra dhufee waan tokkoof hin beeku achi booda taasisa nu bira akka naani na fayya bakka achi booda bishaan fuudhee kennee dhuginaan jedhanii ergasii fayyaa keeti. Warri kana dhageessan amma yeroo keessa walitti bishaatu Waaqayyoon galateeffadha. Saafaa mucaan kun dhuftee warri argitaniittu arrabni isheen dubbatu hidhamtee jirti. Namni Waaqayyoo bara kana dhibee nuuf kaase as ba'anii yeroo isaan kadhatanii fi bishaan kadhataa laatanii fi asuma irratti bishaan kadhataa yeroo dhugdu arrabni ishee hiikame galgala kanallee kan amantoo jiraate hidhaa kee Waaqayyoo hin eeka. Warri kana dhageessan ammayyuu galateeffadhaa gooftaa. Ergasii harki ishees fayyaa ta'ee afaan ishees fayyaa ta'ee nagaa mataa addasi. Yenoo afaan ishee naa dubbatee amma walirra hiittee badaa akkuma ammaa kanadha. Cira mataayyuu immoo akkatti nama laatti malee isin jettuun kan ishee wajjiniine eeguma dhuftee dana geessee haasaa kanarratti waamennaan na waamte eegasii immoo gidduu kana immoo Waaqayyoo galataa argatu. Mee warri kana dhageessan ba'aa baattee kan dhuftee gaaffii qabattee kan dhuftee rakkina garaagaraa qabattee kan dhuftee Waaqayyoo galgala kana dhibbatee furmaata siidhaa. Ammayyuu walitti buusaa galateeffadhaa. Waan salphaa galateeffadhaa.